የመን ደምቴ ሮዶ ቱራም የመን እዛው ተገናኝተን እዛው እስኩት ያሻው ነው የመን ደምቴ ኮቱ ገታይ የመን ደምቴ ነው አዩ አቹ በትለኝ ገሮ ማማ ኮንሰርት ፈራንሱ ላይ ምንድን ነው ጀመርሽ ደግሞ ወዳ ከናገል ድንብር ማሊ ወዳ ሲሰራ ሰላም ይደማ ወዳ ናገል السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوود هرتو دريدي من أكمل نجا فيا جرى جبت سني جنة. أنا أعرف بعنا قاندبتن. فيديو أكمل متادرورة دركتة سني. هايو سيد. تيندو فيني. أشي جاي كما يرتي. إلمان زياس نجلا ميدا ما يرتي. وانتي قوتشور وادي مال. أشرا كه. جارتي تياس أما سيسي. إلمان زيالت لالة. ددفي أس ديبه سرقي سيورا. نفودا ما نفوت. أيو سودا. يمن ديمي مال مالي. أيو نم نم مانورا كاميرا نورا. وسو يمن ديمي. سودا إيش سودا شينكي جيبدو سوفو جيسن يشايرا. يمن ديمتي ሮዶ ቱራም የመን እዛው ተገናኝተን እዛው እስኩት ያሻው ነው የመን ደምቴ ኮቱ ገታይ የመን ደምቴ ነው አዩ አቹ በትለኝ ገሮ ማማ አዩ ቶሎ ነው መጣ ጋይስ አጉማር ገዳኻናቲ ዲስቴነ ብራንድ የምት ነው ፎቶ ማለ ዋን ጀቴ ፋዩን ሰይዲኒ አከሲቲ ኢቲ ወይ ዋዳ ጅርተ የጁዳ ሰይደሞ ዴሜ ገራ የመን ተስዴቤ ሱመያ ማሪሲሴ ማንግ ይስላለ አስዴቤ ከሲሲ አሰርጌ ሲጎሌ ሲፉዳ ጅለን የጁዳ ኦኬ ኤገሲቡ ኤጋዲ ገራ ታያራቲን ደምቴ አንስ ሚላን ገራ ታሪባ ሚላን ጀቸራ ዴሜ የመንት አችስ ዱፋ ዋን ጀቴቢ አካ ደምቴን አቺን ድሬዳዋቲ ደቀበኒ ቀበኒ ጀቻራ ድሬዳዋ ኢሲ ድሬዳዋ ገሰ ቪዲዮ ሁኖቲ አርሰውታ ማቲን ከ ማልማል አንጀቻ አንጀስቱፍ በደች ማን ዱፋት መት የማለት ዋን ጎቱ ጎቴ ተሰሩት በደ ማን አንጅሩ በይተማ ከጨልቼ በደ ልፍቱ እስቲ ሜካ ያው bilbilan bilbiles እኔ ያለበትን ቤት ታውቂያለሽ ወይስ ምን ሰርግ ነው ፈልጊው ነይ እንሂድ ያላ ያዙት ፌስተሩን ያዙት ሰይ ምንድነው ጀመርሽ ደግሞ ወዳ ከናገል ድንብር ማሊ ወዳ ሲሰራ ሰላም ይደማ ወዳ ናገል ጋይስ አጉማር ገዳንካናቲ ቪዲዮን ሀላ ከናን አኩማ ኢሲን ድሬዳዋ ሬትቲ ቀበኒ ጀቻራ fakkeenya faamantana paaspoortii yoo baafatte fakkeenyaaf akka yaada dhuunfaa jette jechuudha paaspoortii baafattee yoo ni gartee xayyaaraan isaa wajjin deemte isin amma maaliyaan isila ergatis deemuun ollee atachi deemnaani hin dhuftu waan ta'eef gara waggaa takka waggaa lama akkas waan turtuuf an taa'ee waan see guddatteenyeef anis gara miilaa taaribaatiin deemee yemanitti dhufee akkasitti achitti sargii waliin goona achinna fuutaa waan jetteef yaadii siif dhiyaatu filattee karaa butee jechuudha haala saniin diradawatti qabanii diradawadhaa seexamma siin fuudha waan jedheef deebisanii jirana fakkaatee jiru yeroo laalu ni beeyta feestaalee warri taaribaa ni beeyta warri taaribaa deemtanii turtan amma dura akkasumatti deemtee jechaadha isin amma rakkoo karaa kana jiru hin hubanne jechaadha rakkoon isiidha rakkoo seetu waan ta'eef kan usee qosan qofa waan laaltee jirtuuf amma isin maal jetti viidiyoo kana keessatti bilbilli waan jiruuf bilbilaanii gartee akkasitti si gaafachaa wasaapidhaan akkasitti haasaa dhufan maaliif amma isin amma haa jettu malee karaa kanatti dallaalli ni beeytan irraa fuudhuun mala bilbila bareedaa fa'aa sarkatti garraan dallaalli sarkatti hin sossobee sarkaa fuudha kanaaf bakka sana hin hubanne jechaadha haa ta'u iyyuu garuu karaa miilaatiin akkasitti deemuun sun karaa miilaatiin gartee deemuun miidhaa isinirra geessisuun alatti wanni siidhaaf furmaata ta'u hin jiru jechuudha. Furmaanni bareedaan haamamma saayikaasiif kanaa jechuudha. Paaspoortiidhaan karaa paaspoortiitiin yoo akkasitti deemteen wayyaa jechuudha. Amma seetis kan isiidhaan jeef yoon amma tana manguddoo maatii keessatti ergute duraan 1,600 waan na gaafataniif amma immoo dachaa sanii yoo gartee manguddootti ergu taate osoo hin fudhin manguddoo waan biraatu yoo ergu taate gara miliyoona fa'aa waan na gaafachuu danda'aniif kanaaf osoo manguddoo ergine as dhufee gara Yaman ilmaan kiyya silaalee sumiyyas hayyamsisee akkasitti as deebi'ee si fuudhaa jeeni jechuudha. Garuu isin kana hin dhugoonfanne hin amanne jechuudha. Maaliif
haat as dhufee turu yookaan gartee ni tura fa'aa waan shakkitee fi amantii irraa dhabdee jechuudha. Kanaaf amma akka inni yoo adeemuu barbaadu taatellee asitti sargii godhee fi sa'i jechaadha fuudhee sargii boodaan deemullee rakkoon qabu akka gartee sila isirraa mul'atu jechaadha. Yerootti amma yeroo isaan itti dhaganitti kophaa Sayyid qofa seetee isiin duraan ilaalte yeroo itti dhuftu immoo Sayyidii fi saahibban isaa akkasuma gartee geelee sidhaa hiriyaa sidhaa jechuudha wajjin akkasitti qabatee dhufeen jechaadha. Diradaa akkasitti qabanii deebisanii jechuudha. Sanuu kadhaa fitinaa meeqatti deebisanii dhugaadha amma akka Sayyid dubbatetti maatiin kan kee miyyoon tun booda maraattee huccuuf dhaaftee qullaa asfaaltii irra deemuun isii waan hafa hin qabneef akka isaanitti himanitti kanaafuu akkuma godii nurraa fuudhee waan naan jaaniif kanaafuu waan amma si fuudhuu murteessee jira ilma biyyas laalee sumiyyas hayyamsiisee dhufee si fuudha jedheen jechuudha. Garuu isiin kana fudhanne ni diddee jechuudha. Na fuutu malee jetteeni. Kaayyoon isii maaliif fuudhuutan qofa yaadu garuu isaafillee carraan banne namni kun jaartii qaba. Namni jaartii qabu kuni xiqqoollee taatu beekee jaartii sana mariichisuun maaliif ni jaalata sanillee jibbeetii kan irratti fuudhu deemuun waan kana carraatti isa mute waan ta'eef intala sanas rabbuma gaatta kaasee akka gartee isiin jaalattu ijoollummarraa jaalachuu turte jaan akka odeessanitti kanas rabbuma godhe waan gartee jaartii jibbee namoonni tokko yeroo jaartii lama sadii akkas fa'aa fuudhanii aara jaartii taanitiin gartee akkas fuudhanii wal qotaadhaan waan akkasii fa'aadhaan garuu kasee kun immoo adda kasaa kun adda jaalaluma kan dhufe jechaadha. Kanaaf immoo kun immoo hayyuun osoo tasgabbuute yookaan gartee osoo hubatte yookaan hubannoodhaan tasgabbiidhaan namni yoo tasgabbaa'ee waa hubata waa xiinxalaa jechaadha. Saniifu shamarran keenya akkasitti wanni jechuun qabdanii yeroo waa jaalattan likkitti yoo jaalattan bareedaadha. Maaliif waan sanii argachuu fi dhabuu irra yaaduu qabdan jechuudha. Inni argaddaa caalaa dhabuu yaaduu qabda. Maaliif waan sanii akka argattu godhu rabbi malee yoo rabbi waliif sin goote ni argatta. Yoo taane immoo rabbiin siin kilaafa siin mokkora waan ta'eef likkumatti yoo jaalattanuu likkumatti yoo jaalattan bareedaadha jechuu barbaadeeti. Viidiyoo biraa koonsertii Faraan Sulee magaalaa Riyaaditti kan ta'e mee waliin haa daawwannu. Koonsertii Faraan Sulee kan guyyaa irraa magaalaa Riyaaditti ta'edha gaggeeffamedha. Maaliif koonsertii Faraan Sulee kuni amma dura jalaa waan fasilee jiruuf namni wal qotaatti hin dhufne kun ammoo magaalaa Riyaad biyya Islaamaa keessatti akkamitti namni Itoophiyaa namni Oromoo akkamitti dhufee gartee biyya Islaamaa sana balleessa. Sababa walqotaa saniitti walqotaa godhuudhaan amma dura koonsertiin isaa gahaa hin turre jechaadha. Har'a immoo koonsertii magaalaa Riyaaditti koonsertii isaa haala gaariidhaan haala nama ajaa'ibsiisuun inni gaggeeffataa oolee jechuudha. Uummannis baay'inaan irratti hirmaatee baay'inaan kan irratti mul'atu kan akkuma asirratti argitanii baay'inaan akkasitti irratti hirmaatanii Faraan Suleedha. Koonsertii isaa kan amma duraa san caalatti dachaa meeqa dachaa lama sadiin dabarsaniif jechaadha. Kun jechuun akka nama Oromoo tokkotti jechuun ani na gammachiisa ta'ee garuu immoo na gammachiisa yeroo isin jiru warroota gartee silaa isa kanaaf hinaafaa ture yookaan gartee koonsertii amma duraa san akka gartee hin milkoomneef jalaa fashilsiisan wanni kun ammoo dachaa ta'ee waan argameef kanatu na gammachiisa jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti koonsertiin Faraan Sulee haala kanaan gaggeeffamaa oolee guyyaa irraa magaalaa Riyaaditti
Me okay gama biraatiin viidiyoo baay'ee garaa nama nyaattu akka malee nama naasiftu takkaadha. Me viidiyoo sanis gabaabduu waa xiqqishoo irraa ilaalleeti walitti deebina. Guys, video tana fakkaatti. Video baay'ee garaa nama nyaachudha. Mee osoo si taate miskiina asfaaltii irra jiraatu kan dheebuudhaan rakkatee akkasuma naafa miidhaan hudduudhaan lafarra shorrogaa waa kadhataa jiraatu. Akka carraa ta'ee si bishaan dhuguu jiru si dhufee bishaan si gaafate irraa dhugee sitti deebise. Bishaan ati dhuguu jirtu kana si gaafate bishaan kanatti kanidee irraa dhugee gaafa sitti deebise. Osoo si taate ni dhuytaa? Wallaan dhuytu. Dhugaa walitti himuu wayya. Maaliif jennaani nama garaa laafu. Nama akkas garaa keessa isaa qulqulluu ta'e qofaadha kan maaliif namni tokko ni jiraami miskiina hiyyeessa afaan isaa akkanaati waan jaamurraa kan ka'e hin fayyadamu wanti kun nama keenyaaf barnoota ta'a maaliif rabbi birattis ajreedha jechuudha nama tokko namummaa isaa qofaan jaalachuun gaariidha namummaa isaa qofaan gartee gaafa jaalatte rabbi biratti illee ati nama darajaa qabu taataa jechuudha nama biratti dhiis darajaa nama biras irraa hafu akkaataa kanatti nama gartee sooressaaf hiyyeessas naafaa fi fayyaas walqixatti namummaa isaatiif walqixatti yoo ilaalan gaariidha jechuu barbaadeti viidiyoon guyyoo hunda tolu ta'e laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan ani mooraaliin kiyya sabskiraayibii kana waan ta'eef sabskiraayibii kun gaafa gartee naaf deemu anis viidiyoolee adda addaa reaaktii garaagaraa walitti funaanee isinii fiduu hin dhiisu jechaadha kanaaf hamilee fi jajjabeessuuf laayikii godhaadha akkan gartee itti fufuuf sabskiraayib gochuudhaan akkasina jajjabeessan jedha harree dimaane hanga viidiyoo biraa wal deebinu salaamu alaikum